sagalee waaqayyoo hinnan dubbisu tarii yeroo darbes waan dubbifanne torban lama dura isa obboleessi koo karasaan torban darbe akka dinqiitti nu barsiisaa tureenis waan wal qabatu waan har'a kadhannuunis waan wal qabatu hin qaba. Maqaan isaa ulfaatu yeroo darbe Yohaannis keessaa yeroo dubbifanne warri Yihuudootaa waan isaanii Yesuus Kiristoosiin qabanii ala deemanu mana qulqullummaatiif mana mootummaa Roomaa lixuudhaaf akka isaan akkan xuroofneef hoolaa Faasikaa nyaatanuuf yaadani. Waliin kallinne akka Pilaaxoos gaditti bahe dubbannee turre isa boodaa dhumarratti Galaatiyaa 5 keessaa dubbifannee waan nama dhubu torban darbes obboleessi koo Karasaan Galaatiyaa 5 keessa isa jiru kana nuu dubbise Waaqayyo deddeebisee sagalee isaatiin waan yeroo nutti deddeebi'u waan hojjechuu fedhetu jira. Kanatti namana har'a fakkeenya nama tokkootiin waanuma kana gadi fageessee tarii ilaaluu yaada. Amma gooftaan na qarqaaretti abboota firdii 16 dubbisa. Maqaa gooftaatiin 16 irraa isa jiru 16 jalqabee lakkoofsa 16 boqonnaa 16 irraa jalqabee akkana jedha. Har'a bor isa gaafachuun rakkiftee ta'uuf ka'uu waan isa dhowwiteef hamma du'aatti hin gadde. Kanarraa kan ka'es ani garaa haadha kootiitii jalqabee Waaqayyoof addaan waanan baafameef takkaa qarabaan mataa koo irra hin geenye. Mataan koo yoo haadame garuu humna nan dadhabaa akkuma nama kaan biraas nan ta'a jedhe. Dhoksaa garaa isaa hundumaa isheetti hime. Daliilaan yommuu Simsoon dhoksaa garaa isaatii hundumaa akka isheetti hime hubatte. Gurguddoota Filisxeemotaatti ergitee namichi dhoksaa garaa isaa hundumaa anatti himeera. Kanaaf amma kana kottaa jettee waamte. Kanaaf gurguddoonni Filisxeemotaa horii ishee abdachiisanii turan harkatti qabatanii gara ishee hin dhufani. Isheen immoo jilba ishee irra isa raffifte. Nama tokko waamtee daabee mataa Simsoon torbanuu irraa hin haachifte. Akkasitti isheen gadisa qabuu jalqabde. Innis humna hin dhabe. Yeroo sanatti Daliilaan yaa Simsoon Filisxeemonni sitti dhufan jetteen. Inni garuu irriba dammaqee Waaqayyo akka isarraa garagale utuu hin beekin akkuma kanaan duraa ofirraa darbadheen gadi ba'a jedhee yaade. Yommus Filisxeemonni Simsoonin qabanii ija isaa keessaa baasanii gara Gaazaatti gadi isa geessanii achitti funyoo sibiilaa diimaatiin isa hidhani. Mana hidhaa sana keessatti daakuu isa daaksisuu turani. Daakuu isa daaksisuu turani. Haa ta'uyyuu malee rifeensi mataa isaa inni haadame ture deebi'ee guddachuu fi hin jalqabe. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u sagaleen Waaqayyoo waa'ee seenaa nama tokko dubbata. Asitti yeroo seenaa kana dubbatu nuun waan nuti dubbatudha qaba. Wanti kun Saamsooniif yookaan Simsoon jedha afaan Oromootiin isaaf dubbatame, Daliilaadhaaf dubbatame yookaan immoo abaluuf dubbatame
isa jedhu tunteen anaan maal jedhaa natti dubbatame naa akeekkachiisuuf barreeffame jenneetu Waaqayyoon dura dhiyaanna. Anaaf isiniif waan hergaanuu qabu qabaa. Samsoon yookaan immoo Saamsoon kunii nama haadha dhabduurraa dhalate. Sagaleen Waaqayyoo akka dubbatutti boqonnaa 3 yoo dhannee dubbifne haatisaaf abbaansaa haatijaa dhabduu ta'eef namoota Waaqayyoon dura deddeebi'anuu Waaqayyoo tarii eegaa turan jedhee yaada. Waaqayyoo nama kana garaa haadha dhabduu tokko keessatti uumee isaan saba Israa'el diinarraa hambisuuf waan qopheessitu jira. Waan nama dinqu waan yeroo sagalee kana asii dubbisu waan ani yaadaa ture tokko nama haadha dhabduu irraa dhalate. Namni filamee Waaqayyoof akka hojjetuuf humni kennameef kun nama dubartii dhabduu irraa dhalate. Saamu'eel hin dinqi raajiin Daawit Faadibe nama dubartii dhabduu Waaqayyotti boosurraa dhalate. Yohaannis Cuuphaan dubartii dhabduurraa dhalate. Yohaannis inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namarraa dhalate, nama dubartiirraa dhalate kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru jedhee kan inni dhugaa ba'eef kun dubartii dhabduurraa dhalate. Isaaq inni sagalee Waaqayyoo keessatti Waaqa Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob jennee akka waamnu karaa isaa eebbinuu dhufe dubartii dhabduurraa dhalate. Nan dinqana yeroon kana yaadu. Hin qabu Waaqayyo nan yaadanne jedhanii baay'een isaanii warra Waaqayyotti gunguman warra boo'anfaa turan. Nama dinqa garuu Waaqayyo isaan irraanfateetu hin ta'in Waaqayyo yeroo akka kana godhu gadameessa cufu waan hojjechuu fedhe akka ture argitu. Seenaa namoota kana yeroo ilaallu namoota baay'ee ta'uu malu. Warri kun keessumatti ana baay'ee na dinqe yeroon isaan ilaalu. Waan isaanii Waaqayyo hojjete Waaqayyo akkamitti akka isaan waame yeroo ilaalu. Dubartii dhabduu keessattuu Hannaan haati Saamu'eel baay'ee Waaqayyotti gungumtii turte. Yeroo Eelifaa bira turtellee baay'ee gungumtii amma isheen machooftuudha jedhamutti. Amma Saaraan Abrahaamiin dogoggorsiiftutti dhaabe anoosichomtuun ta'u amma jettutti ture. Waaqayyo garuu karaa dubartoota kanaa dinqii hojjechuuf gadameessa isaanii akka cufe argitu. Waaqayyo maqaan isaa baraama bororaatti ulfaatu. Kaalkuleeshinii namaatiin utuu hin ta'in kaalkuleeshinii qaba Waaqayyo. Yeroo hin namne sun ta'e tun hir'ate maaloo dhala maleen hafaa maaloo maaltu na dhaala jedhanii wacane Waaqayyo hin dhagaa. Anoo miraakilii kootiif anoo dinqii kootiif si kaa'e waan jedhu fakkaata. Warra tarii waan akkanaa keessa keenya dhufu eebba ijoollee barbaadanuuf ergaa guddaa jedhee yaada keessa kootti yeroo yaadu. Egaa Saamsoon kuni akka kanatti akka dinqiitti ergamaa Waaqayyoo dhufee akka mucaa deessu haadhatte dubbate. Mucaa kana dhalatee yeroo jedhu Filisxeemonni ijaa Israa'el bushaa turaniif ijaa balleessaa isaaniitiif Waaqayyo dabarsee isaanitti kenneef garbummaa isaanii jala bushina isaanii jala turanii bara Saamsoon dhalatu. Saamsoon dhalatee guddatee obboloota koo gara warra Filisxeemotaa deeme. Deemee maal godha? Maal gochii dhaqe? Waaqayyo akeeka qabaa ture. Warra Filisxeemotaa kanarratti rukuttaa fiduuf jirutu ture. Saamsoon hin dhaqe. Yoo ija namaatiin ilaalle Saamsoon kan inni dhaqee fi
tarii naannoodhuma tokko naannoodhuma sabni kunii fi inni isaan bushanuu fi warri bulu warri garba ta'eef warri bushu jiraatu fakkaata gadi bu'e hin dhaqe gara Filisxeemonni jiran dubartii argee jedha sagalee Waaqayyoo dubartii tokko argee jedha. Dubartii kana argee tokkoffaa hin ilaale kan sagalee Waaqayyoo jedhutti hin ilaale hin hawwate galee warratti hime. Dubartii akkanaan achi argee na fuusisaa jedhe itti bareeddee fuudhuu barbaade. Warratti hime galee warri garuu waan tokko jedhuun maali saba kana keessaa dubartii dhabdee jedhu. Maaliif achi dhaqxaa saba Waaqayyoo keessaa hin fuutuu jedhu. Saba Waaqayyoo keessa dubartiin hin jirtu durbi hin jirtu. Egaa kana maal jechuu akka ta'e akka bara kanaatti yoo hiikkanne saba biraa saba Waaqayyoon hin beekne bira dubartii barbaaduu dhaqxe eebban ta'u karaa Waaqayyoo miti waan jedhu of keessaa qaba. Maal gochii achii fuuchuu feete warra isaa akka sagalee Waaqayyoo jedhu baay'eetti dubbate isheen na fuusisaa malee jedhe. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo sababa warra Filisxeemotaa irratti barbaadaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf kun ta'ee jedha. Silumayyuu Saamsoon hojiinsaa achi dubartii fuudhuu miti. Saba Israa'el fayyisuu hambisuudha waan tureef Waaqayyo sababa inni ittiin naqee jara sana itti rukutuu irratti barbaadaa. Karaa har'a teenye yaannuun garuu maal fakkaata achii dhaqanii warra Waaqayyoo hin taane keessaa fuuchuun maal fakkaata laata? Karaa tokko seenaasaa yeroo ilaalaa deemnu hin arginaa. Saamsooniif qorumsa waan ulfaataa keessa akka inni galu. Kiyyoo keessa isaan geesha duwwaatu hin ta'in ofiisis kiyyoo keessa akka inni galaa deemu argitu. Waaqayyo ittiin hojjetaa hafuura Waaqayyoo irra jira, humni Waaqayyoo irra jira. Garuu qalbiinsaa isa sana duwwaa waan yaadu natti fakkaata. Amma hin qabama. Waaqayyo nu gargaaru obboloota koo. Waaqayyo karaa deemnu nutti argisiisu. Calluma jennee Waaqayyo isa nutti kenne yeroo maa itti baanu Waaqayyo maqaa isaatiif hin godha. Garuu of eeggannaan nama barbaachisa. Of eeggannaan isa dibata Waaqayyoo sanaaf isa Waaqayyoo nurra kaa'e sanaaf hin barbaachisa obboloota koo. Akkaataatti deddeebinu. Egaa yeroon taa yaadu inni kun tarii extraordinary Waaqayyo waan karaa qopheesse karaa sana akka deemu godhe fakkaata. Waaqayyo raajii isaatiin dubartii halallee bira dhaqi jedheetti dubbateera. Waan hojjetu yeroo qabuuf garuu wanta akkanaa karaa sagalee Waaqayyoo anaafisen akka deemnuuf nu qopheesse jedhee hin yaadu. Nuuf karaan kallattii jira. Karaan Waaqayyo nutti dubbatu jira. Garuu Waaqayyo irraa fudhannee waan deemnu nuuf Waaqayyo wal dhageenyee waan deemnu nama biraatti garuu immoo karaa kan hin taanes immoo huma jira jechuudha. Garuu Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Warra akkanaa kana Waaqayyo adda godhee isaan uume. Ulee biraati isaan obboloota koo. Ulee ittiin akkaataa diinni rukutamu ta'uudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo keessa deemtanii seenaa namicha kanaa qorattanu waan irraa kaatame baay'een akka jiru argitu. Amma dubartii kana dhaqee argee akka fuudhu dhaqaa yeroo dura deemu yeroo lammata deebi'ee yeroo deemu ishee fuudhuu yeroo deemu leenca argaa. Leenca humna harka duwwaadhaan humnaan kukkuteedha. Akka xobbaallaa kukkututti sagalee Waaqayyoo.
hin kukkutee jedha. Maaliif humna addaatirra jira. Saamsoon yeroo hafuurri Waaqayyoo itti dhufuu fi waan caccabsu, waan kukkutu, isumaafoo isa kaa'e waan akkaa tokko argitu. Garuu waan na dhibu yeroo deebi'ee ammas gara dubartii kanaa deemuuf jedhu isani kukkutee ajjeese sana leenca sanatu maal ta'a? Damma qaba, kanniisa qaba. Du'aa keessaayyuu wanti mi'aawu ba'a. Maaliif akka ta'u hin beeknu. Raaqa jedha sagalee Waaqayyoo afaan Oromootti. Raaqas keessaa wanti mi'aawu sun ba'a. Maaliif akka ta'e hin beeknu. Wanti mi'aawu raqa keessa jiru gaarummaa isaa natti mul'atu. Saamsoon nama Waaqayyoof of fooye jedhamu haadhaan gaafanni garaa keetti ulfooftu jalqabee waan tokko waan nama macheessu hin hudduu waan xuraa'aatti hin siqtu jedhamee namatti himameedha. Maaliif namni sirraa dhalatu kuni Waaqayyoof kan fo'ame ta'a jedha. Seera lakkoofsa 6 keessatti warri fo'aman kuni ulaagaa isaan qabantu jira. Addatti jechuudha. Waan nama macheessu hin dhuganu, waan du'aa hin qabatanu, namni yoo du'e firillee yoo du'e hin qabatanu, hin xuraa'u jechuudha. Seeratti qulqullaa'antu jira yoo xuraa'anii. Haa ta'uyyuu malee namni kun maaliif du'aa bira ilaaluu akka dhaqes naan gallee dhaqee damma keessa arga. Egaa namni Waaqayyoof qulqullaa'e waan irraa of eeggatu akka qabu nuufis nuti warra Waaqayyoof filamne yeroo jennu waan of eeggachuun nurra jirutu jira. Calluma innee waan argine hin tuqnu jechuudha. Isaa kan dammanni du'aa leenca du'aa keessaa baasee nyaate kana nyaatees immoo dhiisee miti haadhaaf abbaadhaaf dhiyeessee kennedha sagalee Waaqayyoo. Hin dinqana. Haatiif abbaan of eeggannoodhaan nama jiraatanu, nama akka seera Museetti jiraatanu yeroo ta'u waan of eeggatanu jira. Dubartii kanatti immoo ergamaan Waaqayyoo dubbateera waan isheen akeekkachiisu akeekkattu. Egaa mucaan illee dhalateera jechuu dandeenya. Ammanni garaa keessa yerootti waan eeggatte homa jira. Waan itti mi'a eeggattu jedhee abbaa mucaa kanaattis dubbate ergamaan Waaqayyoo. Garuu damma kana eessaa fidde gaagura hiitee turtee eessaa baaftee fidde namni jedheen hin jiru. Akka sagalee Waaqayyoo jedhutti innis itti hin dubbanne. Damma raqa keessaa du'aa keessaa bahe hin mi'a harkaa fudhanii nyaatan. Maal akka ta'e naan galu obboloota koo. Har'a waan nyaannu eessaa dhufe? Inni nuti dubbatamu isa kami? Hafuura Waaqayyoo irraa dhufe moo? Inni nyaannu maal fakkaata? Haa ilaallannu. Akkaataatti deddeebinu akkaataa qulqullaa'aa ta'uu qaba. Waaqayyoo anaaf isin gargaaru, hunda keenya gargaaru, nu namoota dadhaboodha. Yoo tokko dammichi eessaa akka inni dhufu hin beeknu. Raqa keessaa dhufeef waan qulqullummaarraa dhufe hin beeknu. Hin argine nyaanna damma inni maaliif hin mi'aa waan ta'eef. Saamsoon haadhaaf abbaadhaaf kenne. Egaa obboloota koo inni biraan inni guddaan qarabaan mataa isaaniirraa hin ga'u namoota Waaqayyoof of qulqulleessan kana. Inni kun hundee ittiin daabee godhatee eegga dhalatee mataa isaarraa qarabaan hin geenye. Hundee qulqullummaa isaaf jabina isaa qabee jiru Waaqayyoof isa gidduutti warra isaa gidduutti kan beekamu. Garuu
Saamsoonis kan beeku. Kan diinni hin beekne, kan Daliilaan faan hin beekne daabee sana qaba. Obboloota koo daabee isaa mataa rifeensa isaa Waaqayyo namni anaaf addaan ba'e qarabaan irraan gahu jedhee dubbate sana isa iddoo torbatti itti ni godhamee qaba. Egaa akkuma hafuurri Waaqayyoo namni irra jiru olii gad deemu hafuura qulqullaa'aa humna Waaqayyoo baatee iddoo dhaqu hundumatti iddoon itti hafuura Waaqayyoo lafa kaa'ee iddoo xuraa'aa dhaabbatee iddoon itti deebi'ee hafuura Waaqayyoo fudhatee lafa qulqullummaa yookaan waldaa dhufee yeroo iddoo biraa hawaasa keessa iddoo biraa deemu immoo isa lafa kaa'ee deemu miti. Daabeen kun irra jiraa yeroo inni Daliilaa fa'aa bira deemus yeroo dubartii kana bira deemus yeroo inni halaltuu bira deemus daabichi irra jira. Ulfina daabichaatiif of eeggannoon hin barbaachisa. Ulfina rifeensa sanaatiif waan Waaqayyo isarraan karaa qulqullummaa uumeef. Waan hafuurri qulqulluun yookaan immoo humni Waaqayyoo daabee sana irraa ka'a taanaan irraa deemuuf. Akkam ta'a laata jedhee yaade yeroo mataa sana baateera ulfina Waaqayyoo baatee jira. Namichi kun dubartii kana duwwaa miti. Seenaa sana gabaabsee waa'een seenaa mana dubartii kanaa dhaqee fuudhee waan adda addaatu jira. Wanti innis isaan irraan ga'ee wanti isarras ga'ee jira. Garuu gabaabaatti ishee erga fuudhee booddee isa booda adda adda akkaataan itti ba'antu jira. Deebi'ee yeroo biyya Filisxeem naannoo Filisxeem dhaqu amma abbaan daabee kuni mana dubartii halaltuun seene. Baay'ee namatti ulfaata. Ulfinni Waaqayyoo isarra jira inni mana dubartii seene jedha sagalee Waaqayyoo. Lafa ulfina hin qabne seene. Maaltu ta'a gaa yeroo achi seene? Warri Filisxeemotaa itti naanna'anii jedha sagalee Waaqayyoo. Itti marsanii jedha. Isa tochi seene maaliif itti marsan? Maaliif diinni namatti marsu? Yeroo akkana obboloota koo Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo anaa na gargaaru, isinii na gargaaru. Saamsoon kana godhe inni iddoo sana seene isinii jedhaan jiru. Tokkoon tokkoon keenya Waaqayyo nu gargaaru. Waan Waaqayyo ittiin nu beeku baannee iddoo Waaqayyo ittiin nu beeknu akka hin deemne. Gooftaan tokkoon tokkoon keenya haa gargaaru. Waa'ee Saamsoon ala dubbannu laafaa fakkaata. Saamsoon kana godhe seenaa fakkaata. Har'a maaltu jira obboloota koo? Har'a daabee keenya baannee eessa dhaqna? Har'a waldaa Waaqayyoo, namoonni Waaqayyoo, tajaajiltoonni Waaqayyoo daabee isaanii ulfina hin qabanuuf. Isattiin beekamanu ittiin filataman sanaa ulfina hin qaban obboloota koo. Waaqayyo nu gargaaru. Bara amaa keessa jirra. Bara ulfaataa keessa jirra. Bara addaan baafachuun nama wallaalchise keessa jirra. Bara namoonni Saamsoon filataman jennu gara Gaazaa gara diinni jirutti gadi bu'anii waan biraa godhannu keessa jirra. Gooftaan anaaf isiniin gargaaru obboloota koo. Egaa namni kun yeroo dhaqee dubartii ishee fuudhu sana ija kootti tolteetti jedha abbaa faadaan. Ija kootti tolteetti. Maaliif ijaan laale? Ijaan laalee fudhatame jechuudha. Ija kootti tolteetti na fuusisaa.
Waaqayyo maqaansaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo ijaa sababa irraa qabuuf argee itti tolte jechuu dandeenya. Garuu maaliif naannoo isaa intalli saba isaa itti hin tolle laata? Isa kanan beeku. Maaliif isheen sun itti tolte laata? Akkuma warri isaa jedhanii maaliif ishee sana barbaade laata? Lakkii warra dhannan qabanne achi hin fuutu malee anumaan dhaga'uu dhiise laata? Sababa Waaqayyoo jara sana rukutuun fedheef jennee fudhachuu dandeenya. Garuu gaaffiin kun ammayyuu anaaf isiniif gaaffii ta'ee keessumattuu nama dargaggeessaaf dargaggeettiif gaaffii ta'ee keessa namaa akka deemu na yaada. Maaliif namni iddoo biraa dhaqee warra dhannan qabatin wajjin hidhannoo akka godhatu sagalee Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Waaqayyoo kanarratti anaaf isin na gargaaru. Tokkoon keenya Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu, isa sagalee Waaqayyoo jedhu caalaa raajiin hin jiru. Obboleessi koo Waaqenneen yeroo darbe waan akka jedhaa ture. Raajiin guddaan Waaqayyotti hin dubbate isa kana. Sagalee isaati. Raajiidha kun. Obboloota koo isa kanarraa laftitti man'uun jiru. Kana qabannee deemna. Saamsoon hin naqe gaa. Obboloota koo yeroo inni waan kana argu natti toltee jedha. Yeroo inni ilaaleetti bareeddu maaliin yaadee? Daawwitti Bersaabbeen ilaalee dhanna xiqqatti ilaaleetu hawwate. Cubbuu guddaa akka sana ga'u hojjete. Amma Oryooniin ajjeesisutti geessise cubbuu hin hojjetu. Amma waan guddaan ta'utti amma raajii irratti dubbatamutti ati nama akkanaati amma jedhamutti isa geessise. Garuu Daawit adda jedhee kan hin yaadu akkaataan itti Waaqayyoon duratti kufee bal'eessaa isaatiif boo'e dhiifama fudhatetu na dinqa. Waaqayyo Daawitiin nama garaa koo akka jedhu kan isa godhe isa fayyadee yaada. Akkaataatti Daawititti keessatti miidhame. Hojiin hojjetu ulfaataadha. Biyya lafaayyuu hin jiru sin jechisiisa. Garuu Bersaabbee irraa ni dhalate teessoo Daawit irra akka taa'u fedha Waaqayyoo ta'e na dinqana. Waaqayyo karaa inni deemu, karaa Saamsoonis yeroo inni deemu Israa'eloota rukutuu fi karaa dubartii bareeddu sanaa deemsise. Karaa Bersaabbeetiin Salamoon dhalachuun na dinqana. Maal akka ta'e ulfaata akka ta'e Waaqayyo yaadni Waaqayyoo yaada kootiif yaada keessa irraa adda akka ta'e waan argituun tokko jira. Akka dinqiitti. Loojikii Waaqayyoo dinqii akka ta'e. Maaliif Waaqayyo kana godha yeroo jedhee ofii kooti yaadu. Waaqayyo Waaqa dinqiidha. Waaqa isa namni yaadu ol waan ta'e qabudha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Garuu wanti guddaan asirratti seenaa Daawit irratti arginu hin hawwee humna qabaa, haboo qabaa. Hin ufte dubartiin kun Waaqayyo garuu maqaan isaa haa ulfaatu. Daawit Waaqayyoon duratti kufe. Waaqayyoon duratti bal'eessaa keenya guddina isaa miti obboloota koo ani yeroo baay'ee kan natti ulfaatu Waaqayyoon jalatti sabmiti gochuu. Bade anoo du'eera, anoo ka sagalee kee hin deemne, anoo xuraa'eera jechuu danda'u Waaqayyo nu haa gargaaru. Obboloota koo tarii Hewaan ija mukaa sana argitee hin hawwite jedha. Arguuf, ilaaluuf, bareeduma isaa arguuf nyaachuun wal dura duuba yeroo laallu inni duraa hin ilaalte.
ilaalte waan gaarii ta'uusaa bareedaa ta'uusaa ilaalte. Isa kan hewaan kana tun dubbise iyyuu natti tola. Boqonnaa uumama boqonnaa 3 ni jedhu dubartittiinis ijji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuufis gojomaasisaa ta'uu isaa argitee ija isaarraa kutattee hin nyaatte. Abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo hin laatte. Innis hin nyaate jedha. Maal jedhaa? Hin ilaaltee gaarii ta'uusaa ilaaltee. Egaa ogummaaf ogeessa nama godhattee yaaddee inni guddaan garuu hin gojomaate. Hin gojomaate. Baay'ee nama dhiba. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa akkanaati gaa. Funyoo jechuudha. Kiyyoo nama waaqayyoof qophaa'u hin bareeda, hin argitu, hin hawwitu, hin fudhatamu jechuudha. Akka ija namaatti obboloota koo namni waan bareedaa ilaala. Ijji namaa bara kanallee ammam bareedaa duwwaa akka namni ilaalu hin beeku. Waan namatti tolu ilaala. Waan namatti tolu duddubbee wanti jirutu jira. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Seccaanee ilaaluun qabna. Waaqayyo anaaf isin gargaaru. Yeroon isinitti dubbadhu tarii yeroon waliin barannu laafaa fakkaata ta'a. Jireenyi biyya lafaa wal'aansoodha. Lolliisa keessa jira. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Egaa nama tokkotu yeroo tokko dubbata. Sagalee waaqayyoo yeroo barsiisu dubbata. Sagalee nama biraatiin dubbatu argeera. Obboleettonni keenya musliimaa warri akka barsiisa amantii adda addaatiin jiran warra sirriitti maratantu jira. Warri kaan ija isaanii waan bisu, warri kaan immoo isuma keessaanuu waan itti ilaalan qabu. Anyway, ija duwwaatu afa. Namatu maal jedhaa? Maali jedha? Inni cubbuu hojjetu hin shaffanamne, inni haguugamne, iddoon biraa hunduu haguugame maal ta'a jedha. Obboloota koo inni ilaalu sana ni bareedumaa argu. Yeroo tokko isin argitan fuula ijjillee mul'atu ta'a. Isaan garuu keessaan nama laalu. Hin argu jechuudha karaa deeman. Isaaniin argu jechuudha. Amma eegaman laata. Inni biraa tarii akkatti hin cubboomne waan eegame qabata. Isaan garuu hin argu. Amantii kana keessatti maal qabaa utuu ta'e innitu dhokate nama jedhutu dhaga'e na dinqa dhugumayyuu. Biyya kana yeroo baay'ee dhowwuuf iyyuu yaalu seeraan iyyuu yeroo baay'ee na dinqana. Odoo isaan isa jedhanuu nuyyuu mataatti silaa haguugganna funyaanii fi hidhiirra nu ga'eera amma. Haguuggachuu jalqabnee jechuudha fuula keenya. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa obboloota koo ijaan ilaallee waan baay'eetu nutti dhufa. Waan baay'ee amma onlaayinii maal ani waan baay'ee waan ilaalu waan murtaadha waan ilaalu hin qabu baay'eesaa
Garuu wanta ilaalamu mee televezyiiniidhaa jalqabee achii dhufee onlaayinii adda addaatu dhufee gaarbeeji baay'eensaa obboloota koo hijji keenya yeroo ilaalu qalbiin keenya waan hawwatu baay'eetu garuu jira. Waan gaarbeeji ta'e waan kosii ta'e Waaqayyo nu haa gargaaru. Keessumattuu dargaggoota yeroo baay'ee buleettiin koomeetiin jetti ijoollee keenya ola deemoo kana Waaqayyo isaan eegu. Maaliif addaan baafachuu iddoo wal dhaalamu jira. Waan baay'eensaa obboloota koo kan Saamsoon kan fakkaatu har'aa onlaayinii jira. Har'a waldaa Waaqayyoo keessa jira waan nama sodaachisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo galuu ba'uu keenya nu haa gargaaru. Dhaabbannee darbuun qoosaa miti bara kana keessa. Waaqayyo garuu sosocho'ii mana isaa keessaa haa kaasu. Waaqayyo Kiristoos inni kaleessaa mana qulqullummaa qulqulleesse har'as dhufee haa qulqulleessu. Kana malee dhaabbachuu hin dandeenyu. Egaa Saamsoon achuma deddeebi'a silaa. Achuma deddeebi'a gara warra Filisxeemotaatti. Ammas yoo dhaqa yeroo isa dhumaa kana dhaqu obboloota koo dubartii biraadha arga. Daliilaa kan jedhamtu asitti maqaa ishee sirriitti kan dubbatame arga. Ishee fuudha. Isheen duraa ijaa baay'isa warra kaaniitiin abbaa ishee wajjin dhabamte amma ishee kana fuudha. Ammas ittuuyyuu kiyyoo keessa galaa deema. Yaa obboloota koo Daliilaan maaliif isatti akka dhiyaate inni sirriitti akka dhiyaate akka ishee fuudhe yoo ilaallu karaa tokkoon Waaqayyo waan silumayyuu Filisxeemota adabuuf deemuuf waan Saamsoon kanaaf ergaansaa saba kana jara Filisxeem jalaa baasuuf deemuuf saba kana irratti bushaa ta'ee akka turuuf fedha Waaqayyoo waan ta'eef waan dhaqee achi dhaqee ishee fuudhuu barbaade jennee yaaduu dandeenya. Garuu kiyyoo isaatu nu dinqa. Irra deebiin dubbisa. Isan sila dubbisee abboota firdii 16 jalqabeessa jiru. Arraa bor isa gaafachuun rakkiftee taa'uuf ijaajjuu taa'uuf ka'uu waan isa dhowwiteef amma du'aatti hin gadde. Eenyu Saamsoontu gadda amma du'aatti. Maaliif? Daliilaatu isa rakkiste. Yeroo meeqa yeroo 3 kanaan dura see gowwoomseerra yoo kana goote humni koo irraa ka'a jedha. Isheen immoo horii fudhachuuf warri Filisxeemotaa guguddoonni yoo namicha kana akka keenya gashite horii fi kenna jedhaniif isheen isaaf isa gaggaafatti. Yeroo tokko funyoo haaraan ona hiitanii jedhaanii. Dhufanii sitti dhufan ala seen jettu humna sanaan kutee kaa yeroo isa hidhanu. Waan na dinqu keessaa Saamsoon maaliif dhaqee akka inni ganda diinaa ciisutu daangalu waan rafuuf. Amma asitti hin rakkifte. Maala gootu gaa karaan ittiin nama Waaqayyoo takaalanu hin nagaa taanaan ani yeroo baay'ee obboloonni waldaa kana keessaa beektu yeroo baay'ee akkanan jedha.
Torballi hin jiru. Warri biyya lafaatti huma lallabu. Hin lallabu isaan sirriittuutti lallabu. Lallaba isaanii fudhachuuf dhiisuun yookaan immoo kan keenyatti lallabuun kan keenya. Nutti lallabu jechuudha. Amma isheen kun karaa daandii ishee gorsiifachuudhaaf isa qabsiisuuf horii ishee itti argachuuf kana goote. Inni maaliif lubbuun keessatti dhiphataa? Inni maaliif lubbuun keessatti dhiphata? Diina wajjin hojjira. Ganda diinaa hoo dhaqee. Konfidensii isaa sana, eenyummaa isaa sana isa Waaqayyo sila haadha garaa isaa keessatti sun dhalateetti dubbate sana. Hinnoo jira kakuun sun akka irra jiru beeka. Daabee isaarra kakuun sun akka jiru beeka. Maaltu isa hullachiise? Maaltu isa cinqe? Na dinqana kun. Lafa diina duratti maaltu akka kana amma du'aatti nama gaddisiisa. Yoo afee jireenya diinaa wajjin jiraannutu afa. Yoo afee waan biraatu afa jedhee yaadu. Yoo afee jara kunoo diina keenya anoo jara kana isaan harkaa baasuufan saba koo baasuufan iyyuu dibamee Waaqayyo silumayyuu akeekaan na kaase. Maaliifan hima? Dhoksaa Waaqayyoo, dhoksaa mana Waaqayyoo, dhoksaa hafuura sanarra jiru, dhoksaa isa humna Waaqayyoon irra jiru maaliifan hima jedhee yaadu? 17 akka jedha. Kanarraa kan ka'e ani garaa haadha kootii jalqabee Waaqayyoof addaan waanan baafameef akka qarabaan mataa koorra hin geenye mataan koo yoo haadame garuu humna nan dhaba jedhee dubbata. Waa'ee maali jettanii jedheetti dubbata. Dhoksaa mana Waaqayyoo, dhoksaa isarra jiru, diinni irratti hin beekne, horma irratti hin beekne, warri inni bira dhaqe sun irratti hin beekne, Daliilaa irratti hin beekne dubbata. Nan dadhaba akkuma nama biraas nan ta'a jedhe. Dhoksaa garaasaa hundumaa isheetti hin hime. Yeroo darbe barachaa turre waliin dubbachaa turre obboloota koo yoo nutti himne malee diinni hin beektu jenne itti hime. Hin beektu turte diinni amma inni dubbatutti. Egaa Daliilaan diina maal jettan jedhina sagalee Waaqayyoo waa'ee saba ishee waa'ee saba isaa yeroo dubbatu isaan irratti akka mo'an isaan harkaa baasuuf akka jedhe dubbata. Ani immoo sagalee kana yeroo ilaalu dubbii jireenya keenyaa wajjin waan wal qabatu jiruuf Daliilaan fakkeenya. Daliilaan yemmus Simsoon dhoksaa garaasaa hundumaa akka isheetti hime hubattee gurguddoota Filisxeem itti ergitee namichi dhoksaa garaasaatii hundumaa natti himeera. Kanaaf amma kana kottaa jettee waamte. Kanaaf gurguddoonni Filisxeemotaa horii ishee abdachiisan ni turan harkatti qabatanii gara ishee hin dhufan. Horiidhaan dabarsitee kennite jechuudha. Abbaa manaa kooti nama jettu. Yihudaa isa Kiristoosin dabarsee kenne yaadanna. Horiinnis akkas nama gooti. Ijji ishee horicha argachuuf namicha kana dabarsitee laatte. Namichi kun jaalalaan hidhame. Isheen immoo horiidhaan hidhamte. Kanatti yaadan. Dabarsitee hin laatte. Isheen immoo jilba isheerraa isa raffiftee nama tokko waamtee daabee mataa Simsoon torbanuu irraa haachifte. Baay'ee nama gaddisiisa. Daabee hinni galate irra jiru daabee qarabaan irra hin ga'u jedhee
Waaqayyo dubbate irraa achitti. Akkasitti isheen gadi isa qabuu jalqabde. Innis humna hin dhabe. Isheen gad qabuu jalqabde isa jedhu kana afaan adda addaan yoo dubbiftan waan jedhu qaba. Gadi qabuu jalqabuu isheen kun amma kontiroolii jala of jala isa agarsiite. Ammaa jalqabee humni sun hin jiru Daliilaatu humna irratti qaba. Amma kanaan duraatti humna waaqayyoo isarraa hojjeta waan ta'eef Daliilaan waan jallatte himuu dandeessi. Hidhameera kottaa qabaa jechuu dandeessi. Lafaa isa argattu qabda. Asii jalqabee garuu humni irra hin jiru. Kontiroolii ishee jala, haboo ishee jala galchuun irratti humna argatte. Amma kanaan duraa karaatti humna argattu barbaadde. Gaafa inni dubbate jalqabee garuu dubbiinsaa gara kanatti naanna'e. Kontiroolii ishee jala gale. Yeroo sanatti Daliilaan yaa Simsoon Filisxeemonni sitti dhufani jettee inni garuu hirriba dammaqee waaqayyo akka isa irraa garagale utuu hin beekin akkuma koo kanaan duraatti ofirraa darbatteen gadi ba'a jedhee yaade. Daliilaan jilba isheerra ciibsiteedha. Jilba diinarra jilba iddoo santaan irratti dhaqee rafe. Isa iyyuu rafaa jechuudha. Warra isaa qabuu barbaadu isheen yeroo lama yeroo sadii si qabuu dhufan jettee akka harkisaarraa ciccitee ka'e funyoon hidhame waan adda addaa akka irraa ka'e hin arga. Mataa irraa haadamnaan akka haboon irra hin jirre hin beeka. Akka qulqullummaan yookaan immoo addaan ba'ummaan sun irraa ka'u hin beeka. Kan inni ciisu jilbarra. Kan inni rafuus achuma. Inni raftu dammaqeedha sagalee waaqayyoo. Maal gochi rafaachi? Iddoo namni isa barbaadu, iddoo namni isa qabuuf barbaadu maal gochi rafa? Maaliifis akka kanatti iddoo sanatti akka isheen qabde nagaluudha. Jilba isheerra rafifteedha jechuun maal jechuudha kun? Baay'ee nama dhibaa akka kanatti amma hin qaana. Ammaa jalqabee 20 isa jiru 21 isa jiru yoo ilaalle 21 yommus Filisxeemonni Simsooniin qabanii ija isaa keessaa baasanii gara Gaazaatti gad isa geessan. Achitti funcaa sibiilaa diimaatiin isa hidhanii mana hidhaa sana keessatti daakuu isa daaksisaa turan. Amma warra Filisxeemota harka gale. Isa iji isaa keessaa ba'e kana yeroo yaadu ija isaatiin waan baay'eetti dhufe isaanis isuma keessaa baasu. Ija isaatiin ilaalee hawwatee ija isaatiin waan baay'ee godhee isuma isaan immoo keessa darbatu. Sagalee waaqayyoo qaamni kee tokko inni si gufachiisu yoo hafe isa kaaniin mana waaqayyoo galteedha. Tarii waan ija isaa keessaa baasaniif na dinqata. Maaliif ija isaa keessaa baasan? Iddoo biraan jedhu sagalee waaqayyoo hin hidhani tokko sibiila diimaan kun bara sana keessaa bara biroonzeejiitti jedhama akka biyya lafaa jedhutti bara sana keessa isa sibiila ana jedheedha jechuudha. Kan beekamu bara sana isaan isa shiboo sanaan hidhaniiru lafatti socho'u hin qabu. Ija isaa sana keessaa baasaniiru waan nama dhibu midhaan daaksisuu turanidha. Bara sana keessa bara maashiniin hin jirredha. Biyyuma keenyaayyuu ijoollee taanee
minaan hin daakamaa dhiironni hin tumu moonyetti dhiirri garuu minaan isaa daaku argee hin beekani akka naannoo dalatteetti dhiirri hin daakamiti hin tuma garuu dargaggoonni hin tumu minaan daakuu jechuun himaleetti waan isa godhanii tokko natti fakkaata. Waan itti taphachuuf itti qoosuuf gadi isa qabuuf waan isa godhanii akkana godhan natti fakkaata. Minaan daakaa ture garba isaanii ta'e jechuudha. Namni Waaqayyo dibee kaase dinqiitti isa karaa ergamaa Waaqayyo dubbatamee dibata qabaatee yookaan immoo humna qabaatee nama fo'ame ta'ee dhalate kuni akka kana ta'a jechuudha. Si'achi waan tokko duwwaa jira. Waaqayyo na yaadadhu jechuudha. Iddoo sana taa'ee jechuudha. Waaqayyo garuu isa yaadatee 22 lakkoofsa 22 boqonnaa kana keessatti arginu mataan isaa guddachaa dhufe. Diinni amma akka mataan isaa guddachaa dhufetu beetti ta'e irraa addii turte ta'a jedhee yaada. Mataa isaa kana wajjin akka wal qabatu amma yaadne jechuudha. Saamsoon mataan isaa gaafa guddatu humna argatee seenaa kana itti fooromee isa jiru irratti akka inni jaaba'ee dubbata. Akka inni dhuma irratti duuni isaa jireenya isaa keessatti waan inni fixe caalaa akka inni godhe warra guguddoota itti ga'isuuf jiran sana akka inni rukute. Hin dubbata sagalee Waaqayyoo isa kana keessaa hin galu wanta inni irra dubbachuu barbaade iddoonni karaa inni deeme sanaadha. Ulfina Waaqayyoo baate. Tarii dhumarratti iddoo tokko dubbiseenii gara dhumaatti yoo deemne wayya jedhee yaada. Sagalee Waaqayyoo kakuu haaraa keessaa iddoo tokko dubbisa. Yaanni waa'ee Saamsoon kun guddaadha. Garuu amma Waaqayyoo nuu kenne yeroo jiru keessatti Waaqayyo amma nutti dubbateera jedhee yaada. Anatti natti dubbateera. Isinis akkuma kana jedhee yaada. Waaqayyo garuu diina irratti ijaa ba'uu nuuf haa kennu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Saamsoon dhuma irratti Waaqayyo akka ijaa ba'u isa gargaara. Duuni isaa ijaa ba'eessa ta'e. Haa ta'uyyuu malee tarii karaan akeeka Waaqayyoo isarra hin turre jedhee yaada. Karaa sana hin turre jedhee yaada. Lammaffaa Xiimotewos 2:2 macaafa isa lammaffaa boqonnaa 2:22 irraa dubbiseen fixa. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti ammaatu irraa baqadhu. Warra garaa qullaadhaan maqaa Gooftaa waammatanii wajjin qajeelina, amantii, jaalala, nagaa duukaa bu'i. Waan asirratti yaada ani dubbadhe tarii naa guduunfadhee yaadu tokko waan tokko jedha. Tokko baqadhuudha. Waan irraa baqatamu dubbate. Baqadhuudha isa kanarraadha. Inni lammataa duukaa bu'edha. Waan duukaa bu'anuuf waan baqatantu jira. Baqadhuudha. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaa hammaatu irraa baqadhuudha. Akkamitti akka baqatanu Waaqayyoo ogummaa nuuf haa kennu. Irraa baqadhuudha. Irraa baqadhu. Isa kaanoo warra garaa qullaadhaan maqaa Gooftaa waammatanii wajjin qajeelina, amantii, jaalala, nagaa duukaa bu'i.
amantootaa wajjin duukaa bu'i. Kana Xiimotewositti dubbata Phaawulos. Gorsa Xiimotewositti gorfame kana yeroo hunda isaa ilaalu obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee namatti tola jechuun bara kana keessattuu Waaqayyo nu gargaaree dubbifannee ittiin jiraanne amantoota wajjiniin hiriirii jedhama asitti. Maqaa Gooftaa waammatanii wajjin qajeelinaan karaa qajeelinaa sana amantii sana jaalala sana nagaa sana duukaa bu'eedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanatti waan dabaluu qabu eebbifamaa. Waan dhageenye Gooftaan keessa keenya haa bulchu.